السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوتا خيا خبجمو كالي أرى دواء لبينا ما دررون بيك كمي نما هندماو غاستريك مالف غاستريكون تجاجل نياتا دادا تراو جيول قبتي تجاجل دبور راقبتي تجاجل ما سر دبر راقبتي دفودن دا آرا في آرا ملتس يادو في يادو ملتس بقى على كل حال نما لفتن جيرون درا غاستريك نقم نجيرو ناقنا وبرسنت سيقلتم شان غاستريك أنا نما قبايجو برسنتي ديدي مشايو تاتي ملي akkasitti obboleeyyan kiyya kabajamoo har'a dawaa isaa mana keessatti akkaataa itti tajaajilu isinii hima. YouTube kiyya kana sabiskiraabii godhaa. Asirratti dawaa fi dhibdee dawaan sun dawaa ta'eef bichaatu asirra baratama. Dhibdee feetanirraa YouTube kana seentanii dawaa isaa irra laallachuu dandeessanii. Akkasitti gaafii qabdanii yaada qabdanii nuu barreessaa. Galatoomaa isin jenna gaafuma isin dhiyeessitan irra dhaabbannee darsii barumsaa kana dhiyeessuu keenyaafis hedduu itti gammannee jirra. Isinillee akkasumatti baay'ee hedduun keessan akka gammachuu keessan ibsitan baay'ee gammannee jirra. Galatoomaa isin jenna. Akkasitti karaa darsii teenyaa deebina. Dawaan gaastirik dawaan coggaarraa fayyisu maali yoo ta'e karaa gabaabaan waan silaa maashina seenee baheen wajjin wal bartee zawwiif hin goone karaa gabaabaan qoonqomaa wajji akkatti fayyadamtuun si hima. Na dhageeffadhu, sirrii dhageeffadhu. Dawaan gaastirik akkatti qochumaa madaa'ee fayyisan qullubbii adii ni fuuta firii takka. Qullubbii adii takka, deema 2, aannan 3. Jara sadiin kanaan haay gootaan siin jedha. Katti haay gootuun sii maqaa na hordofi. Qullubbii adii firii takka ni fuuta, ni hurreessita. Isii hurreessite san aannan kubbaayya tokko ni fuuta. Aannan burcuqqoo takka hoggaa fuutee booda burcuqqoo aannanii sanitti qullubbii tana naqxa. Achii booda deema maankaa takka fuuteeti aannanii fi qullubbii tana walitti garagalchitee aannan kana mi'eessitan jechuudha. Qullubbii adii firii takka irraa solistee firii takka hurreessitee burcuqqoo naqatta. Burcuqqoo sanitti aannan itti guuttaani aannan burcuqqoo takkaa fi qullubbii firii takka deema maanka takkatti naqxee sukkaara wajjin goone deemaan mi'eeffatte. Wali garagalchitee deemaan mi'eeffattee dhuyidaa jechuudha. Ganama subii garaa qullatti yeroo qochumaan kan ka'e uumaan fudhatiin jarmiin achumatti dhumaa sirraa deemti jechuudha. Obboleessa kiyya madaanis meeraa deemti jechuudha. Duraan qochumaan kee solloqee madaa'ellee jechuudha. Kanaaf jara sadeen kana fayyadamta. Aannan burcuqqoo takka, qullubbii firii takka, deema maanka tokko itti gooteeti ganama 5 akkasitti takka taataa walitti dhaabdee fudhataa jechuudha. Ganama 5 booda abbaa guyyaa. Khalaas walii gaastiriksi ka'uun jiru. Ganama 5 goote. Akkasitti waan biraa karaa biraa immoo wanni godhuu qabdu uffata qilleensa sii naqu affallii babbareedaa uffachuu qabda qaama keetittis jechuudha. Gizee garii uffanniinis gaastirik sinni kaasaa beeka yaa'u. Siifin himaa xabiyaan isaa baay'ee hamaa gaastirik kana. Uffata qilleensa sii naqu fayyadamuu qabda. Uffata babbareedaa qulqullina qabu naziifa ta'e. Inni kaan bishaan gahaa dhuguu qabda. Nyaata nyaattu irra bishaan hin dhugdu. Nyaata hoggaa nyaachuu deemtu dursitee daqiiqa 30 daqiiqa 10 dursitee bishaan kubbaayyaa tokko dhuguu heddummeessuu qabda. Maaliif qochumaan kee jiidhee jira. Nyaanni sirraa jiidha. Yookaan goggoginni garaa sitti uumamu jechuudha. Waraana gahaatiin baha. Akkasitti inni itti aanu immoo nyaata bulanii fi nyaata haalawanii fi nyaata siin taane kasirraan dalayni. Waan qochumaan kan ka'e sirraa dafee hin dalayni hin fudhatin jechuudha. Maaliif si haalibsiisa waan ta'eef qoonqoon sirraan dalagamtu waan ta'eef. Kanaafuu hirriiba duroo akka gaastirik halkan keessa sitti hin kaane hirriiba dura dursitee hirriiba dura nyaata haffallii daabboo fi aannan baqa nyaata haffallee ni jiraan
nyaataaf falli fudhadhu jechuudha. Nyaataaf falli eega fudhattee booda yoo nyaata kaan nyaattee hoo laafisoo shoo midhaan kana yoo nyaattee hoo dursitee hirriiba rafuu kan keetiin dura sa'a takka nyaattee bakka itti deddeemtee akka dalagu godhuu qabdaa jechuudha. Sa'a takkaa booda yoo nyaata ulfaataa yoo nyaataa sa'a takkaa booda rafta. Nyaataaf falli immoo akka daabboo fi aannanii yoo nyaattaate immoo daqiiqaa 30 rafuu dandeessaa jechuudha. Fudhattee rafuus dandeessa sittiin kaawwachuu jechuusanitti. Akkasitti nyaata fudhattee qaxxitaa rafuu dhabu nyaataaf falli bakka hirriibaatti nyaata maratachuu qabdaa jechuudha. Namni gaastirii qaba obboleeyyiin keenya. Akkasitti nyaata qulqullina qabu fudhachuu waan bunaa fi shaayii fi maal waan silaa isa kana sikka kaasurraa irraa walaba ta'uu jechuudha. Kana hirriiba gahaa rafuu. Kanaaf galgala shaniif qabdee yoo akkasitti qullubbii firii takkaa fi aannan burcuqqoo takkaa fi daa'ima maanka takkaan akkasii waliin godhattee ganama subii gara qullatti yoo fayyadamte 5 takka taataa akkasii fayyadamnaan haayi obboleessa kiyya. Namoota baay'eetu irraa fayyadamee alhamdulillah irraa fayyadamnee jira jedhee ergaa naaf barreessee jira. Hedduun isin galatoomfadha. Gaafii qabdanii fi yaada qabdan nu barreessaa jajjabaadhaa bakka jirtanitti nagaa fayyaan isiniif haa ta'u. Alhamdulillah nagaan tura. Fayyaa ta'a fayyaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.